Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Abbaa Gadaa gurmii gaachana sirnaa leenjisaa ture nama 3,132 ol eebbise. Sagantaa eebba kanarratti hooggansi magaalaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, caasaan nageenyaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa irratti argamaniiru. Haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan itti gaafataman waajjira milishaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo yeroo isaan yaadataa akka jedhanitti leenjii naamusaa, ijaarsa biyyaa, hubannoo gaachana sirnaa, tooftaa loltummaa, hubannoo seeraaf heeraa akkasumas qora qalbii makate guyyoota 40 kennameen gurmii gaachana sirna marsaa kanaan namoota 3,132 ta'an eebbifamuu ibsan. Gaachana sirnaa kana eebbisuudhaaf leenjiiwwan garaagaraa kennaa tureera. Leenjii naamusaa, leenjii ijaarsa biyyaa, qabsoo Oromoo fi jijjiirama biyyoolessaatiif kan jedhu irratti akkasuma leenjii hubannoo gaachana sirnaa uumuu irrattis ga'ee gaachana sirnaa heera mootummaa fi seera keessatti qabus leenji'aa kan turan ta'uusaati. Inni biroo qora qalbiis akkasuma tooftaa loltummaa irrattis karaa guutuu ta'een guyyoottan 40 kanaaf fudhachaa kan ture ta'uusaa ibsuun barbaada. Hojiraawachisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa akka jedhanitti waggoottan jaan gama siyaasaa, nageenyaa fi misoomaan hojjetaman olaanaa ta'uu ibsuun sirna cimaa ijaaruun rakkoo nageenya tokko malee gaachanni sirnaa dirqama itti kennamee ba'aa jira kana cimsuu qabdu jedhan. Kutaa magaalaa keenya keessatti rakkoo nageenyaa tokko malee waggoottan dabarsine kana hojii misoomaa akkasumas hojii nageenyaa fi hojii siyaasaa ciccimaa ta'e uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'u hojjechaa turee jira. Kanaaf immoo bu'uurri isaa nageenya. Nageenya keessatti immoo gaheen caasaa nageenya olaanaadha waan ta'eef keessatti nageenyi keenya akka cimuuf caasaan keenya sadarkaadhaan jiruu fi akkasuma caasaa siyaasaa keenya uummata keenya bal'aa qabannee nageenya amansiisaa kutaa magaalaa keenya keessatti mirkaneessuu dandeenyee jira. Gaachanni sirnaa amaanaa mootummaa fi uummanni isinitti kenne karaa qulqullinaa fi ga'umsa leenjii fudhatanii kutannoo cimaan bahuu qabdu jedhan. Uummanni keenya gaachana sirnaatiin akka qindaa'uu fi gaachanni sirnaa kunillee duudhaa fi aadaa uummata keenyaa ka'umsa godhatee nageenya naannoo isaa akka eegu rakkoo misoomaa tokko malee rakkoo nageenyaa tokko malee misoomni akka itti fufuuf gaachanni sirnaa waggoottan dabarsine kana hojii guddaa hojjechaa turee jira. Gaachanni sirnaa waa malee miti kan hundeeffame. Inni guddaan bu'uurri nageenyaa, nageenyi waaraan sadarkaadhaan uummanni keenya misooma irratti akka hirmaatuuf nageenyummaa uummata keenyaa eeguudhaaf waan ta'eef eebbifamtoonni guyyaa har'aa amanaa guddaatu sirra jira jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii eebba gaachana sirnaa kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin akka jedhanitti sirna keenya eeguuf leenjii ga'umsaan fudhattanii waan eebbifamtaniif baga gammaddan erga jedhanii booda nageenya waloo daran mirkaneessaa sirna cimaa uummata keenya fayyadu ijaaruun akka boodatti hin deebineef ga'ee keessaan ba'uu qabdu jedhan. Nageenya walootiif gaachana sirnaa, haqa walootiif mana murtii aadaa, rakkoo keenya furachuudhaaf buusaa gonofaa, rakkoo waloo bakka iddoo adda addaatti rakkoon ga'e furachuudhaaf ofii keenyaa fi uummata keenya gargaaruudhaaf buusaa gonofaa, tajaajila walootiif immoo tajaajila lammummaa kan jedhu kun afran hojmaata ta'anii pirezidaantii naannoo keenyaatiin caffeedhaan labsamanii hojiirra akka oolan ta'ee jira. Kanaanis waan gurguddaan argamanii kan jiran. Biyya keenya yeroo ammaa daandii misoomaa irratti ergamtu kana diinni keessaaf alaa shira garaagaraa xaxaa jiru kana fashaleessuu qabdu jedhan. Biyyi keenya iddoo kaleessaa mitarra kan jirtu. Sadarkaa Afrikaatti biyya baay'ee xiyyeeffannaan guddaan itti kennan muuxannoon irraa argamu badhaadhinni keessatti dhugoomaa jiru. Biyya mul'ata guddaa qabattee 2023 Afrikaa keessaa biyya guddaa biyya dinagdeetiin tokkoffaa taatu 40tti addunyaarraa biyya hawwatamtu biyya muuxannoon badhaadhinaa irraa argamu akka isheen taatu muummichi ministeeraa mul'ata waggaa dheeraa biyya kanaaf kaa'ee hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Kanaanis waan guddaa argaa jira. Magaalonni jijjiiramaa jiru. Isa kana keessatti gaheen keessan olaanaadha jechuudha. Eebbifamtoonni gaachana sirnaa tokko tokkos akka jedhanitti duudhaa sirna keenyaa ganamaa kana cimsachaa nageenya uummataa eeguuf kutannoo qabaachuu ibsan. Leenjiin gaachana sirnaa jalqabuma irraayyuu kan dhufe duudhaa abboota keenyaa fi haadhota keenyaa irraa kan nu gahee kan dhaalle. Akkasumas gaachanni sirnaa kan sirna ollaa isaa, naannoo isaa, bakka jireenya isaa kan eegu waan ta'eef akka Oromooti duudhaa Oromoo qabatee
Oromoon hammataadha. Kan eenyuun beeka. Kana galma geessuudhaaf immoo hojii waan barbaadamu hundumaa bataa irra caalaa waa'ee dhimma nageenyaa irratti hojjechuu qabna. Holola adda addaa kan gaggeeffamu gura laachuu dhiisuu qabna kan jedhu yaada. Dhumarrattis leenjii eebba gurmii gaachana sirnaa kana keessatti namoota qooda olaanaa ba'aniif waraqaa ragaaf beekamtiin kennameefii jira.